أكم جرتنا لا منانسى أنا ما نماتي واتن كم جرتنا لا وتت OMN ندود اللي رافق من ده نسنتمنا محمد فانتالتي الكبرة تلو قدام قدر شوارتها أنا جندبرت مقالا كاتشتي هم نوتين موتوما برسيسة لما أبا والرافي الأوراء الفجأة ترباتاتي من قديا من بكتو كتي تلوكاسني الجسن تاتر رفتشيسن كن كاليسا حلقنا كراغوتمي نموني إجان أرغن أرميا ميديان سوكتي منجرو بل ندوكنا قدام سنبياتو Barsiisa Geetaachoo Kiisii magaalaa Kaachisittiin barsiisaa mana barumsaa bultii addaa sadarkaa tokkoffaati. Barsiistuu Gannat Birrii immoo barsiiftuu mana barumsaa kamisaa sadarkaa tokkoffaati. Waliin bultii jaarratanii daa'ima xixiqqoo lama qabu kan sadaffaa dahuuf ji'oota muraasatu hafaafi. Barsiisotam dhalootam qaranii fi waliin bultii jaarratan kanatu bifa suukanneessan bakka tokkotti halkan kaleessaa rashaname. Wanti tahim akka kanam namoota ijaan argantum Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Barsiisaa Geetaachoo Kiisii baay'isaa dabalateem haati warraasaa barsiistuu Gannat Birrii firri isaanii hojjetaa baankii Siinqee ta'em gaa'ila ijaarrateem akka aadaa naannoo sanatti shanan baasuuf waamicha isaan waamnan garas deemani. Kennaaleen adda addaa isaaf bituun barsiiftuu Gannatii fi Geetaachoon qe'ee ofii daa'imman xixiqqoo fi obboleettii barsiistuu Gannatitti dhiisuun qophaa ofii gara waamicha kanaa dhaqanii. Erga isaan manaa ba'anii humnootiin nageenyaa mootummaa muraasni gara mana jireenya barsiisota kanaa deemuun karra rurrukutan. Kan isaanitti gadi ba'ee haasofsiises obboleettii barsiiftuu Gannat turte. Qaamoleen nageenyaa kunniin barsiisaa Geetaachoo fi Gannat mana akka hin jirree fi eessa akka isaan jiran gaafachuun daa'imman kanarraa erga dabaafatanii boodam fuula isaanii fi afaan qawwee isaanii gara mana waamichaa isaan jiranitti naanneeffatanii. Humnoonni mootummaa kunis bakka waamichaatiin namatti erguun akka gabbaaniif yaamsisan. Farri hamtuun akka isaan hordofaa jirtum quba kan hin qabne barsiisaa Geetaachoo Kiisii silas sa'aatiin waan deemeef nutis galuu qabna jechuun nagaa isaanitti dhaamuun haadha manasaa ulfa ji'a torbaa taate barsiiftuu Gannat harka qabachuun mana keessaa gabba'e. Battaluma sana garuu waamichi gammachuu isaan dhaga'anii garas deeman waamicha gaddaatti geeddarame. Humnootiin nageenyaa mootummaa balbalarra dhaabbatanii isaan eegan rasaasatti dhukaasuun barsiisaa Geetaachoo kuffisan. Geetaachoon rifaatunis tahee xiiqii rukutamee battaluma ol ka'uun haadha warraasaa dhoksuuf yoo yaalum ammas rasaasni dabalataan isa rukuteem. Rasaasni diinaa kun ulfa garaa qabaachuu isiitifillee isiin hedanne. Barsiistuu Gannat Birriis rukutuun abbaa warraasiitti dabalanii. Barsiisaa Geetaachoo Kiisii battaluma sana lubbuunsaa kan darbe yoo ta'um barsiiftuu Gannat ammoo turtii sa'aatii tokko boodam bakkatti rukutamtee kaafamuun hospitaala erga seentee boodam lubbuun isii darbe. Isa rukutanii hin kufee ega kufee booda duune lubbuun keessaan baane beette gaafa inni ka'uuf yaalu rasaasa lammaffaatti dabalanii ajjeesanii jechuudha. Taateen kun egaa kaleessa galgala yookaan gaafa kamisaa galgala sa'a lamarrattidha ishees itti dabalanii rukutanii jechuudha. Kana booda sa'a lamarratti ka isaan rukutan hanga sadii walakkaatti inni sun jechuun barsiisaa jechuun du'ee achuma ture. Barsiiftuu Gannat garuu otoo lubbuun keessaan bahin achuma turte jechuudha. Achirraa ka'amee Gannat illee gara hospitaala giddu galeessa Gindabaratti erga galtee achitti ka'e lubbuun ishee darbe. Guyyaa gaafa ajjeefamtee ganamam barsiiftuu Gannat buufata fayyaa Gindabaratti dhaquudhaan hordoffii ulfaa taasiftee turte. Gara jabeenyi humnootii nageenya mootummaa kun abbaa fi haadha dabalatee dhalootee sichi dhalattum ulfa ji'a torbaa waliin miseensota maatiin bakka tokkotti galaafate. Ajjeefamuu isaanii dura doorsifni adda addaa kaabinee fi humnoota nageenyaa mootummaarraa isaan dhaqqabaa akka ture kan himan maddeen OMN. Miseensota maatii barsiisota kanneenii keessaa muraasni miseensa waraana bilisummaa Oromoo waan ta'an qofaaf haaloo baafannaan irratti raawwatamee jedhu jiraattonni. Firoonni keessan bosona keessa jiran osoo nu ajjeesanii isin nagaadhaan asin teessan doorsifni jedhu yeroo adda addaatti akka raga'aa ture barsiisaa Geetaachoon hiriyoota isaatti himaa akka ture Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru.
Guddaa shawaa kaabaa aanaa warra jaarsota ajjeechan nuti mootummaan namoota nagaa irratti raawwatamu itti fufee jedhu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanitti kaleessa humnoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesanii qilee mana barumsaa qarree goohaa cinaatti argamutti darbatan namoonni ajjeefaman mana hidhaatii baafamu himanii jiru. Gandoota Dhaayee Tuutii, Qacameetii fi Jamoo Tuutii jedhaman keessaa namoota jumlaan qabaman eessa akka jiran hin beekamu kan jedhan jiraattonni warri ajjeefame warruma kana ta'uu danda'a sodaa jedhu akka qaban ibsanii jiru. Dhihoo kana aanaa warra jaarsotti humnootiin mootummaa namoota 18 caalaa mana hidhaatii qabanii rashanuun ni yaadatama. Urmol qabateen namoota warra jaarsotti rashanaman gidduudha namni Burrusee Lammaa jedhamu jiraata ganda Qacamee miliqee bahee waan irra gahe dubbatama. Namootuma nagaa mana hidhaatii baasanii geessanii rashanan qileetti utaaleen lubbuun hafee jedha namni kun. Aanaa kaambii nu geessan aanaa warra jaarsoo. Aanaa warra jaarsoo nu geessanii achitti kaambitti nu galchanii achuma bullee halkan nuyi achi bulee jiru kana kaatinaadhaan nu hidhanii achi keessa nu bulchanii halkan nu yaasanii muuluu keenya nu yaasanii makiinaa lamatti nu naqatanii kaan harka duubatti hidhanii ana kaatinaadhaan na hidhanii qarree achirraa makiinaa nu oofanii gara Goojjamitti iddoo Alaantee jedhamu qarree Ayyallaa achirra nu dhaabanii kaan nu ciciibsanii xiitiidhaan nu qataqqatuu qabnanan hoggaana biratti nama fixuu qabanani keessaa Ayyallaa of gate kaatinuma hidhamee tananii achiyaan yakka tokko osoo hin dalagin badiin kun marti nurra gahee jedha Burruseen. Kaan maanguddoodha kaan immoo ijoollee waggaa 15 waggaa 16 waggaa 14 faati maanguddoo immoo jaarsotii gurguddaa nama waggaa 70 waggaa 60 waggaa 80 an keessa jiru. Hoggaan isaan immoo sin maal taatanii qabamtan jennaan bakka sargiitiifaa bakka bitiskaanaatiifaa nu qabanii waan nu qabaniif hin beeknu nutti duudaniitumaa nu jedhanii nuyis akkasumatti manaa nu qaban kaa waan nu godhan hin beeknu malee neetuma teenya malee akka nu jeesan hin beeknu kaa muuluu uma fixanii anabichaa keessaa bahe. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhataa akka jiru beeksise. Gama biraatiin zoonii kibbaa godina Gujiitti WBO'n humna haaraa leenjisaa Supreme eebbisiisuun dhagameera. dabalata qabna. Duulli farra riphee lolaa Oromiyaa irratti erga labsameen yeroowwan lakkaa'amanii jiru. Duula kanaan akka mootummaan jedhetti baatii tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessuun hin danda'amne. Inumaam gabaasaaleen akka mul'isaa jiranitti waraanni mootummaa duula kanaan injifatamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan baatii tokko keessatti balleessa jedheetti duule. Duulicha dandamatee ofirraa qolannaarraa gara haleelutti ceheen jira jedhe. Waraanni kun ammas kutaalee Oromiyaa garagaraatti itti fufuu kan himu WBO'n humnoota mootummaa irraan kasaaraa guddaa geessisaan jira jedhe. Tibba kanas waraanni bilisummaa Oromoo kutaa waraana lixa shaggar aanaalee Amboo fi Midaaqanyitti lola geggeessin injifannoo gonfachuu beeksise. Anam Amboo ganda Waddeessa jedhamutti lolli waraana mootummaa qabatam opereeshinii farra riphee lolaatiin bobbaafame wajjin WBO'n geggeessaa jiru guyyaa 4 cimeetti fufee jira jedhame. Duulam ijibbaataan sirni Abiyyi Ahmad uummata Oromoo irratti labseen aanaa Amboo ganda Waddeessatti guyyaa biraffaaf loluun jajjabeen WBO uummatarraa akka dansaa qolachaa jiru jedhame. Guyyaa lama duram aanaa Amboo gandam Gomosaa Saaxoo Galaan Waddeessa fi Haaruu Xirootti lola cimaa geggeeffameen WBO'n injifannoo gonfachaa jiraachuu ifoomse. Gandam Gomosaa Saaxootti lola deddeebiin geggeeffameen WBO'n waraana PP hedduu yoo madeessu danuu sajjeesuu himee jira. Akkam WBO'n jedhetti hanga gabaasni kun qindaa'etti waraana PP 73 ol ajjeesuun 31 ol madeesseera WBO'n aanaa Ambootti. Odeessa birootiin WBO'n aanaa Midaaqanyii ganda Goobee Kuraa jedhamu keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo gonfachuu ibsee jira. Loltoonni mootummaa lola kanaan akka miidhamu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii odeeffateera. Aanaa Gindabaratittis WBO'n loltoota mootummaan bobbaase irratti tarkaanfii jabaa fudhatee jedhu jiraattonni. Odeessa waraana bilisummaa Oromoo kan biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaa waraana kibba lixa shaggar humnoota mootummaa irratti injifannoo gonfachuun dhagamee jira.
waraanam godina shawaa kibba lixaam aanaa ammayyaa ganda harroojiitti adeemsifameen wobon loltoota mootummaa 52 fixuu fi 40 caalaa madeessuu jiraachuun himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaas magaalaa Dambidolloo dhorkaa tokko malee seenuun humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatee jiraattotarraa odeeffanneerra. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Dambidolloo seenetti humnooti mootummaa dhokatanii akka turan jiraattonni ni dubbatu. Odeessa birootiin wobon zoonii giddu galeessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Darbaa seenuun tarkaanfii fudhatee meeshaalee waraanaa booji'uutu dhagahame. Wobon akka jedhetti tarkaanfii kanaan qawwee 13 booji'ee jira. Oduu gara biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo baatii tokko keessatti bada jedhee mootummaan lolatti bane loltoota haaraa leenjisee eebbisiisee jira. Wobon waraana haaraa leenjisee kan eebbisiise zoonii kibbaa godina Gujiitti ta'uu himee jira. Bakka amma waraanni bilisummaa Oromoo waraanatti leenjisee eebbisiise kanam waraana bilisummaa Oromoo jalaa baasuu torbeewwan muraasa dura mootummaan beeksisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo durarraa jalqabee mootummaan olola malee lafarratti humna wayituu hin qabu jedhee irra deddeebiin ibsaa ture. Aanaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraatti ajjeechaan waraana morna bilxiginnaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu ammaateetti fufee jira. Bakka maratti namni sababa tokko malee waraana mootummaatiin ajjeefamaa jira jedha uummanni. Nama Umar dabalataa isaa isinitti himti. Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Qellam Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Gujii Lixaa, Gujii Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Bahaa fi kanneen biroo keessatti namoonni nagaa jaarsa jaartii daa'immanii fi manguddoon sababa tokko malee ajjeefamaa jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun duula uummata Oromoo irratti banameen lubbuun namootaa guyyaa guyyaan dabraa jiraachuu maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork himaa jiru. Guyyaa kaleessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti barataa kutaa 11ffaa kan ta'e Salamoon Addunyaa jedhamuu fi hiriyoonni isaa lama kan ammaaf maqaan isaanii nu hin dhaqqabin humnoota mootummaatiin ajjeefaman jiraattonni. Guyyuma kana godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii magaalaa Kobbor keessatti barataa Seefoo Malaakuu jedhamu ajjeefamee jira jedhameeti jira. Oduma wal qabateen godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo bakka Yaareer jedhamutti waraanni mootummaa ola deemaa umrii 12 maqaan isaa Roobaa jedhamu rasaasaan rukutee ajjeesuun dhagahame. Godina Gujii Lixaattis dargaggoonni waraana waliin hidhata hin qabne lama haala suukanneessaa ta'een humnoota mootummaatiin ajjeefamuu isaanii jiraattotaatu nutti hime. Waraanni bilxiginnaa guyyaa 3 dura godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa ganda Laayyoo Qundhiirraa dargaggoota lama kanneen maqaan isaanii Kidaanee Ejersa Tunuu fi Nugusee Mangashaa Baarudaa jedhaman erga qabeen booda ganda Gurraachuu jedhamutti geessuun ajjeesu namoonni ijaan argan ni dubbatu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Aamboo ganda Haaruu Xirootti guyyaa kaleessaa namoonni nagaa lama ajjeefamuun tokko madaa'uun himame. Namoonni ajjeefaman kun jaarsa biyyaa obbo Nagaasaa Tolosaa jedhaman nama umriin isaanii 67 ta'ee fi daa'ima umrii 13 Margee Shabbee kan jedhaman akka ta'e ibsameeti jira. Namoonni ajjeefaman kun jaarsa biyyaa obbo Nagaasaa Tolosaa jedhaman nama umriin isaanii waggaa 67 ta'ee fi daa'ima umrii waggaa 13 Margee Shabbee jedhaman akka ta'e ibsameeti jira. Kana malees jiraataa gandichaa kan ta'e nama maqaan isaa Fiixumaa Gurmeessaa jedhamu osoo hojii dhuunfaa isaatti bobba'ee ooyiruu isaa qotachaa jiru badii tokko malee humnoota kanneeniin qabamuun hiraarfamaa jira jaani. Nama kana erga qabanii booda waboo qabne jaani namoota duratti itti qoosaa fi reebaa akka turan namoonni argan ni himu. Bakkoota ajjeechaan suukanneessaan akka kanaa itti raawwatamaa jiran hedduutti maatiin reeffa kaafatanii akka hin awwaallanneef humnoota mootummaatiin dhorkamaa jiraachuutu himamaa jira. Mootummaan bilxiginnaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jiruun duula duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti gaggeessaa jiru kan dur caalaa cimsee itti fufee jira kan jedhan maddeen ummanni Oromoo tokkummaan ka'ee wal bira dhaabbachuun diina ofirraa qolachuu qaba jechuun dhaamani. Urgee xuraatiin qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa irra gahuun himame. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa baatii eblaa keessa 36 irra gahuu isaa ragaan ejensii istaatiksii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa.
Baatii bitootessaa keessa dhibbeentaa 34.7 kan ture qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa amma gara dhibbeentaa 36.6 ol guddatee jira. Gatiin midhaan nyaataa baatii bitootessaa keessa dhibbeentaa 2.5 hir'ina kan agarsiise yommuu ta'u baatii eblaa keessa dhibbeentaa 42.9 irra gahu ejensiin istaatiksii Itoophiyaa ibsee jira. Daballeen gatii meeshaalee biroo irratti mul'ate ammoo baatii bitootessaa keessa dhibbeentaa 23.5 irra kan ture baatii eblaa keessa dhibbeentaa 28.8 gahuu isaa ejensichi ibsee jira. Balaa hongee fi waraanaa cinatti rakkoolee Itoophiyaa qoraa jiran keessaa qaala'insi jireenyaa isa tokko. Lammiileen biyyattii rakkoo qaala'insi jireenyaa uumerraa kan ka'e jireenya guyyaa isaanii gaggeeffachuu kan dadhaban kallattii garaagaraatiin ibsaa jiru. Ministeerri muummee fi mataan bilxiginnaa Abiyyi Ahmad gama isaatiin Itoophiyaan waggoota lamaan dhufu keessatti qamadii gara biyya alaatti ni ergiti jechuun dubbachuunsaa ni yaadatama. Maddi CGTN gabaasni kan siraachisabaaf ture. Doktors keenya gahuudhaan irraa qabnee dhiyaanne kanaaf akkaataa yeroo gaarii qabadha.